Sa'a muraasa dura biyyarraa bilbilameeti kabaja ummata Kooloraadoofis kabaja ummata Oromoofis hoogganaan bilxiginnaa duraanii ka amma mana hidhaatii bahe Taayyee Danda'aa kitaaba birrii kuma tokkoon. Haya. Obbo Taayyee kaleessa Girisan jettan sanii beekna bakka rabbi Girisaa jibbisidee jennaan. Taayyee Danda'aa nama yeroo jalqabaatiif Itoophiyaa keessa taa'ee kitaaba hin gaabbu Itoophiyaa irraa Ameerikaatti biteedha. Liiviidhaan maqaa ofii waamsisee jechuudha. Kana qofaa miti. Laala maxxansa kana. Taayyeen ammoo kitaaba kana bite taanaaniin doolaara biyya keessaa gara alaa baasuu akkasuma gartee biyya keessa taa'ee kana bituudhaan yookiin ammoo mallaqa kaleessa argatee doolaara kumaan bitee yookiin ammoo diraamatu hojjetamaa jira. Waan Taayyee kanarra mee Taayyee kanaan ajandaa godhachuu barbaadarran ta'an. Eebba kitaaba hin gaabbu kan Jawaar Mohammadiin barraa'e Awurooppaa guutuu keessa maree amman tana Ameerikaa keessatti kan eebbisiifamaatiin jiru. Biyya alaa diaasporaa biratti bifa addaatiin eebbi kitaaba kanaa hin dhumatu eebbi kitaaba kanaa mallaqa uummatarraa fixee haga jedhamu takka warroota gartee faallaa isaatiin ajaa'ibsiisaadhaan bifa addaatiin ummanni gartee waggoota jahan kana akkanattuu waluu geennee hin beeynu jechuudhaan kan gartee inumayyuu warrummaa walgahe sunu ajaa'ibaatiin jiru yeroo gargaraatitti Jawaar kana tokko milkaa'inni isaa nama walitti fiduudhaan nama tokkoomsuudhaan bakka Jawaar waamametti hin hafamuu bakka uummata walitti qabuudhaan tokko wantummaan inni beekamuun uummata tokkoomsuudhaan kan inni beekamuun amman tan ammoo kitaaba kana qabatee gadi dhufuudhaan diaasporaa bifa saniin mariisisaati jira jechuudha. Eebba kitaaba kana irratti duuba Taayyee Danda'aa reedooyidha eega gartee warri biyya keessaa illee rafee halkan walakkaadhaan Kolooraadoo irratti eebbataa hamee irratti hirmaatee doolaara kumaan bitee jechuudha. Bilbilatee akka himateedha osuma achitti eebbisiifamaa achitti warri achi jiru sulli eebbitataa jiruyyuu kan Taayyee jidduudhaan oduu addaa harkaa isinii qabna jechuudhaan haala saniin dabarfame jechuudha. Eega Taayyeen kitaaba kana bitee booda ajandaa guddaa ta'eeti jira. Dinqisiifannaas akkamitti ta'ellee hin taane diraamaadhallee waan garagaraati jechuudha kan deemaatiin jiru. Taayyee kana yeroo ilaalu adeemsa isaa namni beeku ni jira. Gaafa paartii badhaadhinaa kana keessatti illee namni paartii kana gadi dhaabuudhaan afaan Oromootiin dubbatee Jawahariin dura dhaabbatee namni haga isaa dubbatee jiru. Irratti gartees liif seenuudhaan kan dubbachuudhaan inni katabuudhaan liif irratti seenee dubbatuudhaan ammoo hangaa isaan haga tokko. Jechuun hangaa isaanis akkuma Taayyee isaanitti liif seenee irratti arrabsoollee dabalatee jechuudha. Waan faallaa mootummaa ta'aman hayyoota Oromoo kan gartee mootummaa kana qeeqaniin wantummaan Taayyeen hin jiru jechuudha. Keessattuu Jawaariin fa'aa gartee haga rakkoo dhuunfaa irraa qaba haga jedhamu. Oduma akkasitti gartee paartii badhaadhinaa kan warrama biyya bulchaa jiru kanaan akkasitti dhiibaatiin jiru booda irratti ammoo paartiin kuni akka nuti yaadne miti. Paartii kana keessaan uummata kennaa fi jijjiirama uummata kennaa fi haragalfii finna jenneetiin araara bu'a jennee nagayatu bu'a jennee osoo yaadnu garuu akeekni nuti yaadne fi akeekni paartii kanaa wal adda jechuudhaan achuma keessa taa'ee uummata isaatiif sagalee ta'u uummanni nu filate ajjeefamaati jira. Uummanni gartee kaleessa as duukaa haati har'an tana haala biraa keessa jira. Takalee tawayyaana itti caaltee jirti jechuudhaan haga nama hedduutti diraamaa fakkaatu takka uummata isaatiif sagalee ta'uudhaan illee nama addaa jechuudha. Akkuma gaafa duraa paartii gadi dhaabuudhaan nama addaa ta'e argame san paartii masan keessa taa'ee ammallee barnam nagisaa hayyoota Oromoo kanarra duulee jiru Jawaar qofaa miti. Hooggantoota ABO'dha, hooggantoota OFECO, aktiivistoota Oromoo dabalatee jechuudha. Akkasumatti ammoo boodarra haga sadarkaa muummicha ministeeraatiin waan badee haga jedhu takka jechuudha. Haga sadarkaa ittiin nama dhiigaan harka dhiqate jechuudhaan haga namni hedduun sila maali wanni Taayyeen jechaa jiru kun waan hayyoonni nuun jedhan dinnee gorsa hayyootaa dinnee jechuudhaan boodarra kadhaammannaa fakkaattu boodarra akkasiin hidhaa seenaa jechuudha. Seenaa isaa isin himaan jiru beekaa. Har'an tanallee jechuun namni adeemsa Taayyee beeku hin jiru bakka namnummaan tokko har'amee ati namni gartee liiviidhaan bahee biyya san keessaa Ameerikaatti kitaaba kana bitadhee namni yaadanii jira. Adeemsuma Taayyee namnummaan beeku hin jiru. Amma adabatee taa'uu deema. Moo gartee badhaadhinni beekaatummaan hidheeka amman tanallee akkas jechaa jirullee jira. Hatta gaafa mana murtiitti ragaa dhiyeeffadhu ragaa ittisaa dhiyeeffadhu yaanillee bara muummichi ministeera fa'aa waammatee jechuudha. Namnummaan akkanatti mataa jabaatu nama akkamii nama ajaa'ibsiisa dhugaa dubbachuuf waan itti amane irratti jechuudha. Waan kana irratti Baqqalaa Garbaa bal'inaan dubbateeti ture amma dura gaafa inni hidhaa jiru san Taayyee waan itti amane irratti ani isaan waliin hidhameetiin beeka. Namni ana fakkeenyaaf rakkoo garaagarummaa siyaasaa qabnu narratti duuduu danda'a garuu ammoo namni akka Taayyee jeenaa hin jiru. Ani isaan waliin hidhameetiin beeka jedhee hatta mudannoolee gartee yeroo mana hidhaa keessa jiran akkaataa amala isaa irraa waan xiqqoo dubbatee ture jechuudha Baqqalaa Garbaa. Amma ifatti irratti argina jechuudha. Kitaabni kun ammatti akka fanjii guddaa tokkootitti kan sodaatamaatiin jiru. Kitaabni hin gaabbu kuni biyyuma ollaa keenyaa keessatti akka eebbisiifamne godhameetiin
ammallee keessattuu marii inni gartee kitaaba kanatti Jawaar godhaa jiru wal qabatee mootummaa kana diiguudhaaf deema kan jedhu gartee duulli bal'aan irratti deemaa jira jechuudha Jawaariin. Yeroo akkasii sanitti osoo ammayyuu mana murtii deddeebi'aa jiru dhiheenya kana hidhaadhaa bahee ammantan ammoo kitaaba kana bitate jechuudha. Hedduu akkana ajaa'ibsiisan. Doolaara kumaan bitee, dhibbaan bitee, 500 bitee, 600 bitee miti. Nama doolaara kumaan kan inni bite. Doolaara kumaan bituu fi dhibbaan bituu miti. Kitaaba san akka mallaqu inumaayyuu mallaqumayyuu kafaleen bitin. Kitaaba sanin dubbisuu barbaadaa diyaaspooraan irraa kafaltan tokko jedheetiyyuu osoo kitaabuma san akka bituu barbaadu agarsiiseyyuu bakka waan addaati jedheeti yaadaan. Taayyeen akkasitti gartee waan itti aman irratti akka ija waraanaa nuun libsanne akka waan sodaa jedhame achi qabaa as qabaan beekne ammoo kallattii seeraa eeggateeti deema. Fakkeenyaaf gaafa dhiyoo shororkeessummaadhaan jedhameeti himatame mana murtii irratti jechuudha. Waan jedhe hunda keessatti wanni shororkeessummaa ibsuu fi ragaaleen isaan dhiyeeffatan illee tokko shororkeessummaa irraa gartee bilisa jedheeti manni murtii mirga wabiitiin bahee deddeebi'aa jiraami. Seera ni eeggata seera biyyattii kabajeeti deema. Maaliifin kana jedhe fakkeenyaaf maxxansa dammaqee kana laalame maxxansa dammaqee kana akkasiidha dammaqeeni diraamaan maqaa Taayyee Danda'aa Reedootiin Ameerikatti hojjetame argeen hedduun kolfee maaltu akka isa kofalchiise hin beeknu. Kitaaba bituun nama kofalchiisa gaasha dammaqee. Taayyee Danda'aa biyya keessa jira birrii malee doolaaraan kitaaba bitachuudhaaf hin mijatuu fi sanuu soofti koppii hin arganne jedhee hin amanu. Maal yoo argate soofti koppii yoo argate hoo maali duuba? Maal jechuun nama soofti koppii kana keessaan hoo maaltu hojjetamuudhaaf deema? Sanuu soofti koppii hin arganne doolaara biyyaa baasuudhaaf adeemsa hedduu qaba dhiiroo. Hundaafuu diraamaa gabaabaadha. Ammas Taayyeen meeshaa nama dhuunfaa ta'ee jedhee hin yaadu. Kanaa achi nagaatti jedheetiin raajeffannoo qalama diimaatiin durarratti katabechuudha gaashee dammaqaanii jechuun fakkeenyaaf hin kadammaqaa kana isinii fide malee warri liifseeneetiin diraamaadha hojjetee girrisaan diraamaa hojjetee Taayyee yoo kana godhe ammoo gartee mallaqa ummataati saame mallaqa ummataatiin gaafatamuu qabaa jechuun doolaarri kun nama 100 fi wayinatti fakkaata mallaqa Itoophiyaa 100 fi 20 ta'uu 30 ta'uu waan akkasiiti 40 yoo guddate waan akkasiiti jechuudha. Malaammaltummaa yookiin ammoo korraapshinaan himatamuu qaba. Gargaariin doolaara gara alaatitti baase. Ammas taa'ee Ameerikatti akka fedhe bituun jechuun waa hedduu kan isaan jechaatiin jiran jechuudha. Kitaaba tokko namni kitaaba bituun fakkeenyaaf dhugaadha akkaataa biyya saniititti nama ajaa'ibsa akkaataa biyya keenya saniitti jechuudha. Amma mee fakkeenyaaf Taayyeen doolaara kumaan kitaaba kana bituun sadarkaa kana nama jechisiisa jechuudha. Namichi maanoo seeraan tuqu seera ni beekaa nama baratee dhugaa dubbachuuf baay'ee hin dinqisiifadhe. Duuba Taayyeen akkuma gartee namoonni hedduun dhugamaa sila wanti inni godhe wanni jedhame kun sila dhugamaa jedhee namoonni hedduun gartee ittiin ajaa'ibsiifataatiin jiran karaa faallaatiinis haala kanaan nama hedduu boochisaati jira jechuudha. Akka gartee namoonni Facebook liif banataniitiin faayidamaaf yookiin akka gaashee dammaqee kana fa'aa waan argan kan haasan kana osoo hin ta'in namichi ministeer deetaa ta'eetiin yaada isaa ibsaturra ministeer deetaa ministeera nagahaa ta'ee badhaadhinaaf akkasi aarsaa barbaachisullee kafalaatiin ture akkasillee ta'ee boodarratti ammoo fakkeenyaaf Taayyeen achi keessa taa'ee namoonni abbootii gadaa kan gartee jumlaadhaan kan abbootii gadaa karrayyuu kan rashanaman namni yeroo duraatti saaxilee isaa akkasuma kumaandarticha shanetu ajjeese jedhamee maqaa isaatiin namoonni meeqa gartee wareegaman buraayyuuti kumaandar Salamuun san jechuudha. Sanis namni saaxilee isaa walumaa gala ajjeechaalee Oromiyaa keessa jiru marii araaraa kan gartee Taanzaaniyaa namni gufachiisee warra gartee mootummaa keessa jiru ta'uu namni saaxilee isaa waan gurguddoo dubbate jechuudha mootummaa kana keessa. Haga namni hedduun sila badii biraan kinu godhaa jira haga namni jedhu takka inni ammoo haga dhumaatitti akkasi aarsaatti kafalee hidhaallee ittiin seen kallattiin ni deemu bakka abbaan barbaade beekuu hin danda'u jechuudha. Akkuma gartee gaafa badhaadhina keessa jirullee namichummaan kun badaadha Taayyeemaa waa dubbatamoo hin callisaa haga namni hundi jedhu san akkasumatti deemaatiin ture. Amman tanallee karaa namni tokko hin eeginiin Itoophiyaa keessa taa'ee Ameerikatti liivirraan nama kitaaba kana bitee kitaaba kana dubbisuu barbaaduu fi Jawaar biras dhaabbatuu barbaadu adeemsa Jawaar deeggaruu barbaadu adeemsa qeerroo kan kalee gartee girrisaa jedheen sanis akka sirrii hin ta'in gaafa sanitti akka dogongora ta'ee fi karaan sirriidha akka amma inni irra jiru kana akka ta'e agarsiisuu isaatitti hedduu takkan na ajaa'ibsiise hedduu takkan dinqisiifadhe dhugaa dubbachuuf. Dogongoroonni inni gartee kaleessa hojjete akkuma jirutti ta'e jechuudha. Kanaan wal qabatee namoonni hedduun gartee baga gara girrisaatitti makamtee gara gartee baga qabsoo gartee mootii girrisaa kaa jettee san deeggartee jechuudhaani bifa qoosaattis ta'uu hedduu dinqisiifataa jiran dhugaa dubbachuuf. Gurbaan dhugumatti gartee jeenaa akka Taaddasaa Birruuti.
tarii Taaddasaa Birruullee waan yookiin waan haganatu hojjetuu dhabuu danda'a. Hedduu beektaa nuti nama dabree dinqisiifanna. Rakkina inni qabu waliin akkuma jirutu tahee jechuu kiyya. Adeemsa inni har'a keessa as dabree maqaan kaleessa gartee inni girrisaa jedhee jumlaadhaan gartee nuuf moggaa'e sun akkuma nurra jirutu ta'ee yoo dogongoroonni adda addaa jiraate dogongoro inni gartee kaleessa godhe yoo badii qabaates badiin inni kaleessa godhe sun akkuma jirutu ta'ee waan itti aman irratti akkaataa adeemsa isaa kanaan hedduun dinqisiifadha isin jechuu barbaade. Kana Abduu Abduu Moobaala biraa hanga qophii biraatti waliin deebinutti nagaan naa tura.